lafti teenya lafee teenya eeyyeen gootonni Oromoo baddaa fi gammoojjii Oromiyaatti tulluu fi tullubbee qaxxaamuranii laggeen ce'anii kaleessa barii barraaqan lafa isaaniitiif osoo lafee cabsan biyyaatti baqatanii jireenyaatti baqatan lafa tanaaf meeqa biyyaa ba'ee meeqa biyyee ta'e meeqni soora allaattii ta'e meeqatu biyya abbaa isaa lagatee biyya abbaa isaa baqatee maatii fi ollaa firoota isaa dagate lafa kanaaf gatiin jajjabduun walakkaa jaarraa tokkoof walakkaa oliitti kafalan. Hadha garuu lafti Oromiyaa kaleessa baddaa fi gammoojjii Oromiyaatti gootuuwwan hedduu gatii kaffalchiiste dantaa xiqqoodhaan hangoota Oromoo goomsitee lafa qoosoo hin ta'in lafee gootuuwwan sanii wajjin gurguramaadha. Gammoojjiin Oromiyaa Moyyalee irraa eegalee gammoojjiin Baalee gammoojjiin Harargee hanga Boddoddeetti lafa lafeewwan gootuuwwan Oromoo hedduun keessatti osoo qotamanii argamanidha. Hambaa gootuuwwan kaleessaati. Hadha garuu sheessaa isaatiin lafawwan gatiin qaaliitti kafalame kan gaafa dhabdu baay'ee nama gaddisiisa. Lafti keenya lafee keenya gaaf jiru Oromoon dubbii haallee miti. Dubbiin dubbii jabduudha. Kophaa nama dubbachiisa. Qarqara bishaaniitti deemtee galaana wajjin huursitee akka kophaa haasasus taasisa. Yoo tokko tokko maraataa si fakkeessee kophaa si dubbachiisa. Hiriyaa si jibbisiisa. Dubbii keenyatti dubbii faallaa ta'e. Dubbanne wajjin dhagahuun dhabame. Hayyuuf keessaa baasuun dhabame kabee tumuruun dhabame. Gaafa kutaan Oromoo tokko harkalee shubbisa. Gaafa inni tokko masanii gadoodu inni tokko ammoo asii isaan ooda. Kaleessa akkasitti dudduuwwan gammoojjii Baalee gaafa sirna Hayila Sillaasee irratti fincilan jedhuuwwan barii barraaqaa Oromiyaa ijoolleen itti hubbannaaf galloo jajjabduun akka jaarraa abbaa gadaa fayyadu irraa qabsiiste. Hadha garuu sun hundi dhabu. Dirqawaan gurguramtu Harariin dagannee dirqawaa dagannee Jijjigaa dhiifnee gannee Soosa Hawaasaa gurgurannee Raayyaaf Walloon dagannee Finfinnee maqaa federaalizimiitiin dagannee Moyyaalee kaleessa irraa Itoophiyaan dhaluun uffatanii yoo fudhatan lafeen gootuuwwan gammoojjii Baalee keessatti kan argamtu aanaan gurraa dhaabame hadha yoo dabarfamtee kennamti jedhamu gaafa dhageeta maaltu sitti dhagama? Dubbiin dubbii jabduudha. Dubbiin dubbii hamtuudha. Uummanni kun fedhaa fi filannoon miti. Shiree siyaasaa kan jalqabaa ture dhalli uummanni keenya gammoojjii Oromiyaatti argaman leenconni gammoojjii Oromaaf harka hin laanne sodaachisaa fi gowwoomsaan yeroo hin kennine garuu shiree siyaasaa hin xaxamanii qofaa jiru. Tulluutti baay'ee lallabee nama taasisa. Qilleensa wajjin nama dubbachiisa. Duumessii fi urreewwan gaara gubbaa boole'an soofaan baasanii namatti dubbatanii silaa maal jedhanii dubbatu. Lafeewwan gootuuwwan Oromoo reessa lafa kanaaf cabanii hadhaa maan nuun jedhu ekeraan isaanii hoo hin komatu. Lafeen jaarraa abbaa gadaa lafeen waa gurgurtuu lafeen Huseen Bulee Daraaraa lafeen Hajji Adam Saaddoo lafeen Abishee Garbaa addaa lafeen Taaddasaa Tasfaffaa maan nuun jedhu. Oromiyaa biyya abbaa kiyyaa
si yaada.